Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam ooltanii, akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni Waaqa keenyaatiif haa ta'u. Maqaan giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, maqaa ishii ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii, toloonni qulqulloonni wareegamtoonni Waaqayyoo akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti galanni ulfinni isaaniif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barsiisaan Waaqayyoodha. Gorsaan Waaqayyoodha. Barnoota keenya kutaa 36ffaa keessatti gaabbii galuudhaaf maaltu nama barbaachisa isa jedhu irratti yeroo tokko dhufanii gaabbii koodhaaf meeqan kaffalaa jedhaniillee kan birrii gaafatan jiru. Maaltu nama barbaachisa yoo qarshii meeqa kaffalee wayya? Gaabbii galuudhaaf qarshiin hin kaffalamu moo hin kaffalamu? Seera moo seera miti? Namoonni tokko immoo qarshii fi gaabbii wal madaalsisan jiru. Ani amma soomuu hin danda'u, sagaduu hin danda'u gaafa jedhamu bakka qarshii amma kana kaffalee cubbuun keessiif dhiifama kan jedhan jiru. Warreen akkasii kun dhugumatti warra sammuu qaban natti hin fakkaatan. Luboonni akkas godhan kun sammuun isaanii waan hojjetu natti hin fakkaatu. Mee maalumaafuu barnoota keenya kutaa 37ffaa irraa keessatti immoo wantoota nu barbaachisan irra jirraa. Abbaa gaabbii akkamitti qabanna? Gaabbii keessa gaabbii galuudhaaf kan nu barbaachisu keessaati tokko lubni nu gorsu, nu barsiisu, kallattii nu qabsiisu, cubbuu keenya, yakka keenya, balleessaa keenya nurraa fudhatu waan nu barbaachisuudhaafi macaafni qulqulluus isa kana waan ajajuudhaaf mee lubni maaliif? Maal jedha seetanii Oromoon gaafa mammaaku muka keessaa filamee taabotaatiif nama keessaa immoo muudamee aangoodhaaf akkuma jedhamu fakkeenyaatiif ani luba ta'e akkan tajaajilu tajaajila kana akkan isin tajaajiluuf kan na taasise Waaqayyoodha malee beekumsa koo dandeettii koo ani of filee miti. Maarree namni gaabbii galu waa'ee gaabbii gaafa yaadu namni immoo gaabbii sagalsiisu lubni barbaachisaadha. Lubni barbaachisaadha. Luba kana akkamitti argan? Rakkoon guddaan namoonni baay'een rakkoon isaanii gaabbii galuudhaaf rakkoo luba argachuu dhabuuti. Rakkoo luba argachuu dhabu. Nama baay'ee biratti rakkoon cimaan kanadha. Waa'ee lubaa gaafa kaasu jalqaba lubni luba beekumsa macaafa qulqulluu qabu ta'uu qaba. Tokko ida'uu tokko lama nama nuun jedhu ta'uu qaba. Wangeela kan barate ta'uu qaba. Beekumsa wangeelaa kan qabu ta'uu qaba malee yoo macaafa qulqulluu barsiisuu hin beekne, yoo lallabuu hin beekne, yoo gorsuu hin beekne, gaabbiin dura barnoota kennamu, gaabbiin booda barnoota kennamu yoo hin laalle gaabbiin sun, gaabbiin fudhanne sun, gaabbiin galle sun gaabbii guutuu nuuf ta'uu hin danda'u. Hir'uu ta'a jecha. Wanti hir'uu immoo wanti guutuun taane immoo baay'ee nu rakkisa. Kanaaf gaa jalqaba cubbamaa ta'uu keenya manneerra, yakkuu keenya barreerra, balleessuu keenya hubanneerra, garuu immoo akkamitti deemneetu luba argana. Amma gaa lubni qabachuu qabnu beekumsi isaa hubannoon isaa kan nu ol ta'e barsiisuu kan danda'u qorroomee fooniif dhiiga gooftaatti
qorrobsiisee dhiyeessuu kan danda'u ta'uu qaba. Kanaan wal qabatee qooqni ka'a. Rakkoon qooqaa jira biyya keenya keessa. Keessumaa ijoollee Oromiyaa keessa jiraatan, amantoota Oromiyaa keessa jiraatan rakkoon kanaan wal qabatee abbaa gaabbii qabachuu baay'ooliin isaanii luboonni mana kiristaanaa keenya tokko umuriin isaanii kan ol siqe. Umuriin isaanii kan ol siqe. Lama, qooqa uummanni naannoo beeku kan hin beekne. As keessatti immoo gaabbii simaamaloodhaan galuun hin danda'u. Qaama sadaffaa gidduu keenye inni Amaariffa danda'a, isheen gaabbii galtu Oromiffa dandeessi. Nama biraa immoo turjumaana yookiin asturgaamii walakkaa keenye bara akkasii akkasan godhe, bara akkasii akkasan godhe jettee abba. Bara akkasii cubbuu akkasii raawwadhe. በዚህ ዘመን እንዲያደርግ የነበረ ብላለች አባ የከከኝ ቃምኒ ሰደፋ ደጋአ ቤካ ደደበርሲሌ ቀበብራ ንግዱ ገልችነ ሂሙ እንደዲ ሴሪሳ አኒስ ከነንቆቀሉ ብቻ ደገው ሉብኒስ ከንቆቀ ኮ ደገው ከወሊቲ ገሉ ta'uu dirqama isaa. Kanan ta'u taanaan inni Amaariffa haasa'a, isheen Oromiffa haasofti. Inni Oromiffa beeka, inni Amaariffa beeka. Wantichi walii galuu hin danda'u. Yaalsammuutiin እንዴት ያምናሉ? Lallabaa malee akkamitti dhaga'u? Isa dhagaan immoo akkamitti amanuu jedha macaafumatu. Yaala sabaakii እንዴት ሊሰሙ ይችላሉ? ያልሰሙትን እንዴት ያስተውላሉ? አኩማ ጀዱ ለለባ ማለ ቤኩን እንደንዳሙ ዋንተ ይላ ከናፍጋ ገረሉ ባጋ ፈደምኑ ዮደንዳሜ ደንዳሜ ቆቀ ወሊ ደጋኡ ወሉበቹን ድርቀመታ ከናንተው ታናኒ ጋፊን turjumaanaatiin raawwatamus hin jiru, qaama sadaffaatiin gaabbiin ta'u hin jiru. Sanaan booda yakkamaa ta'u, cubbamaa ta'uu koo beekee amanee seera mana kiristaanaattis amanee Waaqayyo abbaa dhiifamaa ta'uu isaa erga amaneen booda gara luba barbaadeetti lubni kun naannaan jiraadhu, lafan jiraadhu, yeroon barbaade garan argadhu, gaafan dhibame ga'oona waan madde dhufee kan kadhannaa naa godhu. Gaafa dhiphadhe dhaqee kanan dhimma koo itti mee mariisisee marii koo irraa fudhatu ta'uudha kan inni qabu. Kanaaf gara lubichaa dhaqnee barbaannee yoo xiqqaate magaalaa jiraannu, ganda jiraannu, ollaa jiraannu, naannootti jiraannu luba yeroo hundumaa argannu ta'uu qaba. Abbaan gaabbii kan nuti qaban. Sanaan booda yaa abbaa koo luba sanaati isin ilmoo akkasin naa taatan, isin ilmoo akka naa taatan, isin abbaa akka naa taatan, ani immoo ilmoo isinii ta'uufan gara keessan dhufe. Fedha keessanis eeyyama Waaqayyoo soo ta'e abbaa lubbuu yookiin nissaa abbaati isa jennu abbaa gaabbii akkasin naa taatan gara keessan dhufe jechuudhaan qaamni abbaa gaabbii qabachuu dhaqe sun dhiiras haa ta'u dubara hin gaafata jecha. As keessatti yaa mucaa koo anis dadhabaadha, akkuma kee nama fooniidha. Woo Waaqayyoon na gargaare tole gaaffii kee fudhadheera. Yeroo tokko tokko immoo namnumti gaabbii waan galchisuuf gaabbii kan galchiisan jiru. Callisanii abbaa gaabbii ta'uu hin hordofanii, hin barsiisanii, wangeela gorsuun hin jiru. Waan ta'eedhaaf rakkoo yeroo baay'ee uumamu kanadha jecha. Abbaan gaabbii
ijoollee baay'ee qaba yoo ta'e, nama hedduu qaba yoo ta'e, yaa ilma koo, yaa intala koo, ani nama baay'eef abbaa gaabbii ta'eera. Nama baay'eef abbaa gaabbii ta'eera. Hoolota kana immoo ijoollee koo kana immoo gorsuun qaba, barsiisuun qaba. Hunda barsiisee gorsuu yoon baadhe immoo Waaqayyo natti dheekkama waan ta'eef, Waaqayyo natti dheekkama waan ta'eef abbaa biraa yookiin luba biraa barbaade jedhee diduu danda'a. Maaliif dida? Ijoollee qabu barsiisuu waan qabuuf, gorsuu waan qabuuf, lubbuu baduuf, lubbuu hoolichaatiif lubichi itti gaafatamummaa waan qabuudhaaf. Sanaan booda fudhachuus fudhachuu dhiisuus danda'a gaaffii isaaf dhiyaatu. Sanaan booda gaabbummaa kana fudhannee abbaan gaabbii koo anaaf abbaa gaabbii ta'u guyyaadhuma fudhadhee qabee maaltu ta'u akka qabu, maaltu raawwatamuu akka qabu, seera heera gaabbii akkamitti himachuu akka qabnu, cubbuu jechuun maal akka ta'e, gaabbii galuun maal akka ta'e akkuma seensa irratti ilaalle kutaa 33 irratti gaabbii jechuun kanadha. Sagada jechuun kanadha. Akkamitti sagaddaa, ammana sagaddaa jedhee walii galasaa macaafa kan wal qabate kitaaba qulqulluu keessaatii faayidaa gaabbii galuu hunda barsiisee gorsee erga xumureen booda hunda kan dursu garuu wangeeladha. Otoo wangeelan barati, otoo nuuf hin galii gaabbii nuti gallu cubbuu nuti himanu tokko illee hin jiru. Abbaa gaabbii nuti qabnu tokko illee hin jiru. Barsiisee yoo danda'e sagantaa kennee fi erga barsiisee xumureetiin booda yaa intala koo sii galeera, yaa ilma koo sii galeera, hubatteetta gaabbii maaliif akka gaabbinu, gaabbii maaliif akka gallu, cubbuu keenya maaliif akka himannu sii galeera, hubatteetta jedhee erga barsiisee gorsee xumureen booda sii galeeraayi, barnoota kana hubatteettaayi, barnoota kana fudhatteettaayi, wanti si rakkisu jiraayi, wanti gaaffii jiroo ta'uu jiraayi jedhee gaafate naa galeera. Erga sii galee gara himannaa cubbuutti deemnaa. Inni kutaa biraa keessatti kan lalu ta'a jechuudha. Kanaaf kutaa 38ffaa keessatti immoo abbaa gaabbii jijjiiruu dandeenya moo jijjiiruu hin dandeenyu kan jedhu waliin ilaalla. Yoom jijjiirraa, yoom hin jijjiiru, yoo maal ta'e jijjiira, yoo maal ta'uu baate jijjiiruu dhiisu. Abbaa gaabbii jijjiiruu hin danda'amu moo hin danda'amu kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Kutaa 38ffaa keessatti kan nu barsiise, kan nu gorse, Waaqa keenyaaf galanni haa ta'u, nu haa ta'u.